Ashama akka mooltan daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Media oduuf odeessaalee keenya waaree booda gurra isin boosuuf deebinee dhufneeti jirra. Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Siraaj Mohammadii fi waraanni bilisummaa Oromoo faannoo walii galanii Dr. Abiy Ahmad aangorraa fonqolchuuf deemanii jedhe namni siyaasaa guddaan Dr. Tsaggaayee Araarsaa guyyaa kaleessaa gaafiif deebii Kuush Miidiyaa waliin taasise irratti. Amajjii 19,2025 waldhabdeen hoggansa olaanaa adda bilisummaa uummata Tigraay Abbot Gaddootti bal'achaa dhufee nageenya naannoo Tigraayitti mul'ate kan dukkaneessu ta'uun Paatriyaarkiin Ortodoksii Itoophiyaa qulqulluun Abuuna Maatewos dubbataniiti jiru. Guutuu gabaasa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Oduu dabalataatiin deetaa ministeera nageenya Itoophiyaa duraanii dhiyeenya Qaallittiitti darbatamanii Qaallitti irraa kan gadi dhiifaman obbo Taayyee Dandaham irra deebiin akka to'annoo seeraa jala oolu kadiironni mootummaatii fi aangaa'onni mootummaa gurguddaan shira guddaa akka irratti xaxaa jiran beekameeti jira. Kuni kan eegale obbo Taayyee Danda'a eega kitaaba xiinxalaa siyaasaa Jawaar Siraaj Mohammad doolaara 1,000 biyya keessa taa'ee biyya alaatti bituu isaa irraa kan ka'edha. Qabeenya uummataa qisaasesse yookaan Taayyeen to'annaa seeraa jala ooluu qaba kan jedhan kadiironni mootummaa Taayyee Danda'a si'a lammaffaaf mootummaan akka to'annoo seeraa jala oolchuun shirri guddaan irratti xaxamaa jira. Konneen hangafoota oduutiin bal'ina oduu kana akka itti aanutti isiniif qindeessineeti jirra. Oduuf odeessaalee keenya guyyaa guyyaan argatuuf chaanaala Oxygen Media subscribe godhuun miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Gama peejii Facebook Oxygen Media Networkiitiin kan nu dhaggeeffataa jirtanilleen fuula peejii keenyaa follow godhuun miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Viidiyoo kanalleen akka namoota hedduu bira dhaqqabuuf like share gochuu hin dagatinaa. Oduu isaa keenya tokko jennee galleeti jirra. Kadiironni mootummaatii fi akkasumallee aangaa'onni mootummaa gurguddaalleen obbo Taayyee Danda'a irratti duula ifaan ifatti bananiiti jiru. Taayyeen Danda'a qabeenya kana eessaa fidee qabeenya uummataa qisaasesseem akkasumallee qabeenya hawaasaam kitaaba girrisaan barreesse kan faayidaa hin qabnetti birrii baase jechuunis komii isaanii dhageessisaati jiru. Akkuma beekamu mootummaan bilisiginnaa kitaaba xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Mohammad barreesseem hin gaabbuu Oromiyaa keessatti akka hin gurguramne oggoroon isaan yaadatamam. Garuu obbo Taayyee Dandaham yeroo dheeraaf bilisiginnaa waliin dalagaa kan tureem dhiyeenyatti immoo kokkee wal qabanii kan waliin taa'aa turan waan fiddan fidaa malee kitaaba xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Mohammad barreesseem ani dubbisuu hin dhiisu jechuunis kitaaba isaa xiiqiin bitateeti jira. Inumaa bitatuu qofaa miti gatii namoonni biyya keessaa miti diyaaspooraan ittiin hin binneem birrii Itoophiyaa 100,000 30 oliin bituun isaa ni yaadatamam. Kanuma wal qabatee kadiironni mootummaa qabeenya dhuunfaa isaa akka qabeenya hawaasaa godhanii kan irraa dubbatan fuula social media irra argineeti jirra. Obbo Taayyee Danda'a nama cichoomina qabuufim nama yeroo dheeraaf mana hidhaa keessatti deddeebi'aa turem manni hidhaalleen akka isaaf haaraa hin taanem irra deddeebin dubbataati turem. Obbo Taayyee Danda'a duulli lafaafim akkasumallee gama miidiyaatiin irratti banamus nama gurra laaftuuf waan fakkaatu hin fakkaatum. Oduu keenya dabalataatiin amajjii 19,2025 waldhabdeen hoggansa olaanaa adda bilisummaa uummata Tigraay Abbot Gaddootti bal'achaa dhufee nageenya naannoo Tigraayitti mul'ate kan dukkaneessu ta'uun Paatriyaarkiin Ortodoksii Itoophiyaa qulqulluun Abuuna Maatewos dubbataniiti jiru. Paatriyaarkichi dhaamsa kana kan dabarsan xalayaa pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa fi dura taa'aa garee Abbot Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhuunfaa isaaniitti barreessaniin ta'uu barameeti jira. Haalonni yeroo garagaraa yerootti mul'achaa deemuun nageenya argame gara balleessutti yookaan gara dukkaneessutti deemaa jira. Isa kana ilaalchisee cal'isuun namaaf Waaqayyo biratti kan nama gaafachiisu waan ta'eef xalayaa gorsaa kanam barreessuuf dirqameera jedhem obbo Abuuna Maatewos. Paatriyaarkichi qaamolee lamaan argachuuf yaalii taasisem
milkaa'uu dhabuu hordofee xalayaa barreessuu filachuu ibseeti jira. Kana malees wal dhabdeen yeroo garagaraatti dabalatee dhufuuf garaagarummaa bal'achuun adeemsi hin baramin irra deddeebin sirna mari'achuun hafee wal irratti ka'uun balicha dhufuun hordofee sammuun koom nageenya dhabeera dabalatee jedheeti jira. Mormiin aangaa'ota gidduutti uumame rakkoo walxaxaa uumuuf naasisaa ta'uu irra deddeebin himaniiti jiru. Waldhabdeen hoggansa gidduutti uumame uummata gidduutti garaagarummaa uumaa jiraachuu sodaa qabu ibsaniiti jiru. Gorsa kana fudhachuun karaa abdii irraa akka deebi'aniif gaafii uummataa deebii akka laatan Abuna Maatiyaas dubbataniiti jiru. Waamicha biroo torbaan darbe keessa taasiseen lolli naannolee Oromiyaa fi Amaaraa dhaabbachuu waldhabdeen aangaa'ota Tigraay gidduutti uumame furamuu uummanni naannichaa tasgabbii akka argatan gaafachuun Addis Istaandaardi gabaaseeti jira. Odoo keenya dabalataatiin xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammadii fi waraanni bilisummaa Oromoo faannoo walii galanii mootummaa Itoophiyaa fonqolchuu irratti argaman jedheeti jira. Dr. Tsaggaayee Araarsaati. Dr. Tsaggaayee Araarsaa kana kan jedhan gaafiif deebii Kuush miidiyaa waliin taasisan irrattidha. Itti dabaluunis Jawaar Muhammad gara qabsootti deebi'uun baay'ee gaariidha, waan gaariidha, waan uf barate fakkaata jedheeti jira. Garuu Jawaar Muhammad irraa waan hin fudhanneetu jira jechuunis Dr. Tsaggaayee Araarsaa dubbataniiti jiru. Wanni nu Jawaar Muhammad irraa hin fudhanneen Jawaar ammallee Itoophiyaa duraanii san qabatee deemam, ammallee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad irraa baraarsinem ummata keenya waliin Itoophiyaa itti fufsiifna kan jedhee qabatee deemu yoo tahem kana nuti irraa hin fudhannu jechuunis qeeqa qabu mul'iseeti jira. Dr. Tsaggaayee Araarsaa yeroo ammaa kanam nama Oromoon siyaasaa keessaa nan qaba jettee yaaddu keessam nama tokkodha. Garuu kan nama dhibom hayyoonni Oromoom yeroo heddum walqeequu fi walitti gaarreeffannaam diinaaf karaa banuu kanaan tokkoffaarra waan jiranis ni fakkaatum. Yeroo garagaratti siyaasaa keessatti walqeequu fi akkasumallee wal xiqqeessuun aadaa Oromoo tahee waan mul'achaa jirus ni fakkaatam. Kan Oromoo kunis baasumam yeroo xiinxalaan siyaasaa Jawaar Muhammad gara qabsootti deebi'eem qabsoo uummataa finiinsaa jiruu fi rakkoo hawaasa keessatti mul'achaa jirtu Oromoof Oromiyaa irratti waan ta'aa jiru hundumaa'u xiinxalaa siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad maqaa balleessuuf yaaluun waan Oromoo biratti illee fudhatama argatu natti hin fakkaatum. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad faannoo deeggara hin jenneem, faannoon qulqulluu hin jenneem, faannoon finxaaleyyii miti hin jenneem. Jawaar kan jedhem faannoon akka mootummaan amma dhiibee finxaaleyyii jedhee alatti baase kanaa mitim rakkoolee numa qabanim, garuu rakkoon isaanii waan duraan irratti walii galan dhabuu isaaniitum dhiibee alatti baase jedhem. Akkuma xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad dubbatem yeroo duraatiif faannoo kan hidhachiise fi faannoo kan lafa qabachiisem akka isaan gooba ba'atan kan godhem Prime Minister Dr. Abiyyi Ahmad ta'uun ni yaadatama. Yeroo waraanni Tigraay itti geggeeffamum uummata Amaaraa jalatti mataa qabatem yookaan faannoo hidhachiisem Tigraay akka rukutaa tures ni beekama jechuudha. Amma immoo gaafa Tigraay cabxee jettum faannoo jalaa waan harka fudhatem agriimentii waan duraan irratti walii galamte sun faannollee waan dhabdeef gara bosonaa deemte jedhe waan qeeqeni fakkaata xiinxalaan siyaasaa Jawaar Muhammad. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Media oduuf odeessaaleen keenya har'aaf qabanne asumarratti kan goolabamu taham.